beekuu hin dandeenye naan dhufne akkanumatti. Gurra qaba hin dhaga'u. Dubbii. Egaa dubbiin kun Oduu natti fakkaata. Oduu. isa gaammoo rakkisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OGMS Miidiyaa. Kan isheen jetti. Kun bashannana OGMSiti. Ashamaa harka fuune hordoftoota OGMS Miidiyaa. Nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa kun bashannana OGMSiti. Bashannanni OGMS keenya eegaleetu jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf deefan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura. Turte gaarii. Eeyyamtuu ta'uu keef guddaa galatoomii maqaa keenya jira. Meherat. Maqaan koo Dooktoree Darajjee. Niko Mangistuu Orpoon jedhama. Rabbirraa Taaddasaan jedhama. Maqaan koo Boontuu. Qaalkidaan. Raamatti Dabaleen jedhama. Siifan jedhama. Maqaan koo Daawwiti. Kun bashannana OGMSiti. Gaaffii tokko fana kan jira. Gurra qaba hin dhaga'u. Afaan qaba hin dubbatu. Seenaa baay'ee baata garuu hin socho'u. Maali? Ashiinan soqadhanan qoradhaa. Soqadhu qoradhu. Alamuu mana gala. Mana gala. Nyaataa ni dhugaa? Nyaatu dhugu. Labsii ni qabaa? Hin qabu. Okay. Ni qabnaa ni qabdaa? Itti fayyadamna. Namni hedduun itti fayyadamaa? Namni hedduun itti fayyadama. Televezyiinii. Deebisuu hin dandeenye. Yaali maal ta'uu danda'a? Gurra qaba hin dhaga'u. Afaan qaba hin dubbatu. Seenaa jireenyaa dhala namaati. Kastaa? Jechuun nan yaale malee qabatamaa itti namoonni. Mee carraata akkasii kenna tokko yaalime. Deebisuu hin dandeenye. Ifama deebisuu hin dandeenye. Jabunaadha. Jabunaadha. Maali? Jabuna. Maali jabuna? Jabunaa jechuun kan bunaati ka. Jabanaa moo? Jabanaan gurra qabaa? Jabunaan inni akka ishees funyaan qabdi bar. Seenaa baay'ee baata hin socho'u. Naqee dhugaati cimte. Natti cimte dhugaa. Yaal ture. Omaan dhiyeessite. Omaan hin ta'u. Dubbii. Amantaa deebisheetti. Naman. Kanaaf maal jettaa Deebimeesti. Gurra qaba hin dhaga'u. Afaan qaba hin dubbatu. Seenaa baay'ee baata garuu hin socho'u. Bishaani? Bishaan? Bishaan socho'u re? Hin beeku lakkini. Amantaa bishaan jette. Oduu natti fakkaata. Oduu waree maal? Oduu? Oduudha. Ani hin beeku lakkini. An biraan Isheen oduu jette. Ati isheen bishaan jette? Na jalaa bade mana. Nan beeka garuu na jalaa bade. Maddee yaadaan. Qaradhis na taa'afu. Carraata akkasii ni kenname. Mee yaaltaniittu bara? Jippaasii? Akkasii? Baqaa'is. Na taa'afu baqa. Maaliin bira dabarrane? Oduu jennamoo jibbaasii jennamoo maal jennane? Jippaasii. Isheen immoo bishaan jette. Bishaanidhaan. Jibbaatiin deetu. Jibbaasii miti dhuga. Jibbaasiin maa miti. Kanaaf bishaan jennamoo ree oduu jenna ree? Isa kamiin irraa dabarru ree? Irratti walii gala. Bakka ani ishiin jette haa ta'u. Isa kam? Oduuma? Haa ta'u. Haa ta'u. Haa darbu. Yaali kaa yaali. Otoo yaaliin akkamitti? Kitaaba. Amantaa? Shakka. Shakki tamatti amantaa? Itti naman haas. Amantaa? Ayyin. Akkamiin kitaaba ta'a? Irra deebi'e. Afaan qaba hin dubbatu. Seenaa baay'ee baata garuu hin socho'u. Gurra qaba. Hin dhaga'u. Afaan qaba hin dubbatu. Seenaa baay'ee baata hin socho'u. Naa darbu. Kitaaba jettee tamanuu. Itti naman. Itti naman. Ayyin. Itti naman ayyin. Beekuu hin dandeenye gaafii kan. Beekuu hin Yaal ture? dandeenye. Beekuu hin dandeenye naan dhufne akkanumatti. Kitaaba. Amantaa?
kitaaba jedhee yaala garuu kitaaba Akkamitti jette? yaa seenaa baay'ee baata garuu gurra sanaa dhufuu hin dandeenye. Kanaaf amma kitaaba jenna moo carraata akkasii kenna? Ay bakka agao. Maaliin haa dabarru? Okay gurra Moo tamantaati? tamanay. Kitaaba. Kitaaba. Kitaaba? Tamanta? Maaliif jechuu dandeessa? Barreeffama baay'eedha. Ergaa baay'ee of keessaa qaba sanaa fi ergaa gurguddaa dabarsa. Garuu ofuma kee dubbistee malee sitti naasoo jechuudha. Saniif. Kitaaba. Tamanta? Tana manee. Akkamitti? Achirraa kan dubbisanidha malee kan seenaa hunda irraa baran kitaaba waan ta'eef hin dubbatu. Kin hin dubbifamu. Bashannana OJMCti. Gaaffii lammataa akkas jedha. Cigoon si gaafadha. Ani buna hin dhuguu garaa kutadheeraa buna kee lammaffaa eegaa kakadheeraa jira. Kana keessatti himni dachaa isa kam? Buna kee lammaffaa kakadheera Kakadheeraa. kan jedhu sanan isa ta'an jechaadha ka garoo kakoottan. Isa gaammoo rakkisaa. Mee yaalime akkuma isa kana yaaltee deebiste. Mee isa jechuun kee maa jechuu keetiin mee naaf golli dhugaa. Ifa kan jiru jechuudha. Jechuma kana keessaati amma fakkeenyaaf dachaa kana amma buna kee lammaffaa eegaa kakadheera jettee mitiire isuma keessaati soorgoo kan ta'u isa kamidha? Soorgoo jechuun dhugaa jechuu keeti? Keessatti kan mul'atu jechuudha. Jecha irra keessaa ifaa jechuudha. Dhokataa jechuun immoo jecha kana keessatti maal jechuu barbaade? Ergaa akkamii dabarsuu barbaade? Egaa dubbiin kun buna kee lammaffaa kakadheera kan jedhu inni calqaba isaati. Isas argadhee dhiisee hin beeku garuu. Isa hima dachaa jennee fudhanneera. Yan isa hima dachaatti fudhanne. Inni kun immoo naa dhufuu hin dandeenye ka. Dabarru. Haa darbiin kaa. Buna kee lammaffaa. Isa hima dachaadha? Soorgoof sokkoon sa'a. Ifaa fi dhokataan isaa jechuudha. Himni dhokataasaa ani garaa kutadhee jira akka jedhu natti fakkaata. Ani garaa kutadheera. Himaa isa kamii? Ifaa moo kataa? Dhokataadhaan. Dhokataan isaa. Ifaan isaa. Ifaan isaa buna kee lammaffaa akka jedhu Buna kee lammaffaa. Tamanta? Nama garuu natti fakkaata. Itti fakkaata. Eegaa kakadheera kan jedhu jecha dachaa isaati. Eegaa kakadheera kan jedhu jecha dachaa isaati? Jedheen yaada. Soorgoof sokkoon sa'a. Jechi dhokataan isaa immoo achi keessatti ani garaa kutadheera kan jedhu araarama tokkosiif hin qabu kan jedhu. Inni isa kam? Soorgoo moo sokkoo? Jecha dhokataa isaati. Dhokataan isaa. Sookoo. Inni maal eegaa kakadheera garaa kutadheera. Garaa kutadheera kan jedhu araarama siif hin qabu sirraa adda baheera kan jedhudha. Garaa kutadheeraa fi eegaa kakadheeraa kan jedhu. Isa kam taara hima dachaa? Eegaa kakadheeraa. Eegaa kakadheera. Hima dachaa ta'a. Jeen yaadee. Soorgoo fi sokkoon sa'a. Himni ifaa fi dhokataan sa'a. Soogoo fi soorkoon isaa ani buna hin dhuguun soogoo ta'a. Soorgoo ta'a. Summoo sookoo. Sookoo ta'a. Soorgoon isaa immoo eegaa kakadheeraa kan jedhu natti fakkaata. Amantaa. Ibba yoo ta'u baate yaalii qotti. Eegaa kakadheeraa. Eegaa kakadheera. Hima dachaa isaati. Itti amantaati. Ni yaalta. Ani buna hin dhuguu. Garaa kutadheera. Garaa kutadheera kan jedhu. Garaa kutadheera kan jedhu hima dachaa jechuudha. Soorgoo fi sokkoon sa'a. Hima ifaa fi dhokataan sa'a. Ifaa fi dhokataan sa'a. Ifni isaa garaa kutadheera. Ifni isaa ani buna hin dhuguu kan jedhu. Ani buna hin dhugu. Dhokataan sa'a. Dhokataan sa'a immoo inni sadaffaa maal tureyyuu? Ani buna hin dhuguu garaa kutadheeraa buna kee lammaffaa eegaa kakadheeraa jedha. Buna kee lammaffaa kan jedhu dhokataadha natti fakkaate nan. Buna kee lammaffaa dhokataa jechuudha.
Sookoo jechuudha. Soorgoo noo. Ifaansaa jechuudha. Hima ifaansaa. Ifaansaa kakadheera kan jedhu. Kakadheera kan jedhu. Itti walii galtaa? Egaa kakadheera kan jedhu natti fakkaata. Egaa kakadheeraa hima dachaa ta'a. Tamantaa? Itti namanu garuu. Soorgoo fi sookoon isaa. Hima ifaa fi dhokataan isaa. Araan hin beeku. Aan hin beeku. Yaaltu yaali. Irranaa. Otoo yaaliin Irranaa darbi. Irranaa darbi. Buna kee lammaffaa isa jedhudha. soorgoo fi sookoon isaa. Ifaan isaa lammata hin dhuguu kakadheera jedhee waan ta'eef lammaffaa hin dhuguudha. Dhokataan isaa immoo buna lammataan dhuguudha. Eeyyeen. Itti amantanii. Itti namana kan itti namana. Inni dachaa buna kee lammataan dhuguu kan jedhu san. Buna kee lammataan hin dhuguu kan jedhu hima dachaa. Soorgoo fi sookoon isaa. Soorgoon isaa garaa kutadheera san. Hin dhuguu waan jedhu akkas ta'u. Hin dhuguu kan jedhu sookotaa. Akkas ta'uu oolu. Tamaan taare. Beeku ooluutti nama. Akkas ta'uu ooluudha malee itti nama dhugaru. Kun bashannana hojii misiiti. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Jireenya jiraachaa jirtu kana dhaadannoon ibsi yoo siin jedhan maal ta'a dhaadannoon kee? Mallattoodha. Kun maal ibsa? Dhaadannoo. Jechaanoo? Jechaan jireenya kanatti har'as ta'e gara fuulduraattis ta'e ejjennoodha nan socho'a kan jedhudha. Jireenya kee ejjennoo. Ejjennoo kan jedhudha. Dhaadannoon jireenya kiyyaa jireenya gaariin jiraachaa jira. Gaariin jiraachaa jira. Jedhaan nu gaafatan. Jireenya jiraachaa jiru dhaadannoodhaan gaafa ibsu jireenya nama jiraachaa jiru caalaatti gara fuulduraatti nan jiraadha jeen amana akkasittiin dhaadadha. Dhaadannoon jireenya koo? Dhaadannoon jireenya koo? Dhaadannoon waan qabu. Adaan gastii itti yaadi shan adeemistu. Maaliin ibsita jecha takka ibsi. Dhaadannoon jireenya kee maal ta'a? Dhaadannoon maalidha? Dhaadannoo jechuun jireenya keetti kan ittiin ibsitu jechuudha. Keenyaaf jecha tokkoon ibsisi yeroo siin jedhan. Jireenyi koo baay'ee namatti tolaa jireenya bashannanaan jiraachaa jira. Bakka. Ayillis. Dhaadannoo jecha takkaan jechuudha. Jecha takkaan? Anaaf jireenyis dhugaanis ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosidha. Kanaa dhaadannoon kee? Dhaadannoon jireenya kootii. Naannumne ana bakka. Dhaadannoon jireenya kee maal ta'a? Akkamiin uf ibsitaati jireenya kee yeroo ibsitu jecha tokkoon ifu ibsi yoo siin jedhee immoo akkamiin aadattee uf ibsita? Ani beeku naannumne maa bakka. Kuni koo ofii kee dhabar ofii kee uf ibsi yoo siin jedhan akkamiin uf ibsita? Ibsituuti? Jireenyi itti fufa. Jireenyi. Eeyyeen. Eeyyeen. Dhaadannoon jireenya koo boonii jiraachuudha jireenya koo gara fuulduraa moo'iin jiraadha kan jedhudha. Moo'iin jiraadha. Gammadeen jiraadha fuuldura. Kun bashannana hojii misiiti. Gaaffii xumuraa akkas jedha. Oromiyaa keessatti iddoowwan hawwatoo fi seena qabeessa turistoota harkisan maal? Isaan keessaatti sadii na himi. Paarkii Baalee. ራስ ዳሽን inni biraa mootiyyuu iddoo irreechitti kabajamu Finfinnee keessatti. Baalee jettee? Raash Dajaan immoo Oromiyaa keessa? Inni Amaara keessa. Ani Oromiyaa keessa kan malee kabiraan beeku. Beektu? Iddoowwan hawwataa seena qabeessan beektu? Turistoota harkisu. Oromiyaa keessa Baalee qofa beeka. Achiin booda mootiyyuu. Baalee qofa beektaa? Baalee keessaa maalidha? Waashaa maaltu argameyyuu? Ni jira garuu yaadadhu baay'inaan. Meeqa biraawo?
Oromoo keessa har'a yaadadhuun. Beektu? Deemes bashannan beeku. Bashannan hin beeku. Sadii Finfinnee keessaa iddoo siidaa caaluti. Adaamaa keessaa ammoo ammaa kan hin beeku. Oromiyaa keessa iddoowwan hawwatoo seena qabeessan beektu? Hin beeku gara. Iddoowwan turistoota harkisan jechuudha. Turistoota deemanii daawwatan. Hin beeku ammoo kan deebisuu waa hin dandeenye tokko kan jechuun danda'a. Deemtee beektu bakkeewwan akkasii? Deemeen beeku dhugaa. Deemeen beeku. Itti yaadaa deebisaan jirtu malee deemtee beektan. Eessan deemu hin deemne lakki. Hin deemne. Adaamaa kana keessa eessumaan beeku. Finfinnee keessa iddoo siidaa akka caalu sanoo ta'e isa bichaa deemee beeka. Akkasuma hin deemne. Hin beeku. Dhageessee hin beektu miidiyaa irraa. Dhagee garuu dagachuu hin danda'a kaa'ame akkaatti hin qalbeeffanne dagachuu hin danda'a dhagee garuu. Amboo jalatti kan argamu Wancii. Lammaffaa immoo eessa yoon jedhee iddoowwan hawwatoo Oromiyaa keessa jiran Wancii qofaa beektaa? Finfinnee keessa Piyaasaa. Okay, iddoo turistoota hawwachuu danda'an Fincaasor baay'ee bareeduu fi kan nama hawwatudha. Godina Lubbaaboor keessatti kan argamudha. Haroo Wancii godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti kan argamuu fi namoota iddoo hawwachuu kan danda'udha. Turistoota biyya alaallee dabalatee irratti hirmaatu ni daawwatu jechuudha. Kunneen iddoo baay'ee hawwatoo ta'anidha jechuudha Oromiyaa keessa. Haroo Wancii jettee lama natti himtee jechuudha. Lamanya kabira immoo Adiin siin jedha. paarkii gaarreewwan Baalee baay'ee hawwatoo fi miidhagoo kan ta'anidha. Isaan illee kanneen nama hawwisiisanidha jechuudha. Turistoota kan jirtan Amboo. Biyya miti qaba. Iddoowwan hawwataan siin jedhe. Iddoowwan hawwataan jettee miti? Iddoon hawwataan baay'een beeku garuu. Iddoo kamas siin jedha. Bashannanaa ta'an iddoowwan hawwataa ta'an. Bakkeewwan beekanii gara Bishooftuu. Biyya miti bar magaalaa miti. Iddoowwan hawwataa fi seena qabeessa ta'e turistoota harkisuu danda'an. Bakkeewwan hawwataa ta'an jechuudha. Seena qabeessa kan qaban. Mee ati yaali? Ani hin beeku. Deemtanis hin beektan. Bakkeewwan bashannanaati miti? Bakkeewwan bashannanaa maarree gari awwaash ምናምን awwaash አካባቢ ምናምን bakka bashannanaa miti reetaadha. Maqaa isaa eessadha? Sadiina himaan jedhe. Oromiyaa keessa bakkeewwan hawwataa turistii ta'an hedduu jira. Isaan keessaatti sadiina himaan jedhe. Beeta Kiristaan Laalibalaan ta'u. Oromiyaadhaan. Kan Itoophiyaan jenne Oromiyaan jenne. Garuu ani Oromiyaa si gaafadhe. Kan Itoophiyaa kan Oromiyaa. Bakkeewwan bashannanaa Finfinnee. Ati yaaltu tokko. Awwaash Malkaasaa illee bakka bashannanaati miti? Awwaash Malkaasaa. Bakki bashannanaa. Siree yaalame. Yaadni bashannanaa booda ani hin beeku. Beeku. Holqa Soofumar, paarkii gaarreen Baalee, Hara Wancii, Hara Wanciiti. Kunin beeyne maqaan. Tokko harawwan Bishooftuu keessatti argama akka Ursadiifaa. Finfinnee keessatti kan argamanis akkasuma immoo gaarreen Baalee kanneenidha. Inxooxxoo paarkii, Hara Wancii, Baalee dirree Sheekanaa Huseen. Baalee maal kan jedhu? Baalee maawunteenidha bakka walumaa galatti Baalee dirree Sheekanaa Huseen. Itti dabalu Harsadii Bishooftuu jechaadha. Ayyee galatame ulfaadhu. Ayyee galatooma isinillee. Ayyee ulfaadhu. Ayyee galatame ulfaadhu. Ishi galatama. Ayyee galatame ulfaadhu. Issi makkaatis galatoomii ulfaadhu. Ayyee ulfaadhu. Ayyee galatame ulfaadhu.
እሺ ገለቶማ አየ አልፋዶሽ አየ ገለቶማ አልፋዳሽ አየ ገለቶማ እሺ አየ ገለቶማ አልፋድ ቶሎ ግለቶ አየ ገለቶማ እሺ አየ ገለቶማ አልፋድ Hayyatis galatu. አየ አልፋዶሽ ገለቶማ አየ ገለቶማ አልፋድ አየ አትለ ልፋዱ ከማሽ አልፋዶሽ ገለቶማ kabajamtoota hordoftoota OGMC miidiyaa kan daawwachaa jirtan bashannana OGMCti. Bashannana OGMC keenyarraa irraa barachaa itti buhaaraa turtii bareedaa akkasin dabarsan abdii guddaa qabna. Maarree yeroon immoo yeroo deebisnurraa geenyatti kan itti jirru gaaffii jalqabarratti akkas jechuun kan ani gaafadhe. Gurra qabaa hin dhaga'u, afaan qabaa hin dubbatu, seenaa baay'ee baata garuu hin socho'u jedheen egaa gaaffii kana kanan gaafachaan ture. Gaaffii kana baay'een isaanis deebisaniiru, kanneen argatan jiru, kanneenis yaalan jiru jechuudha. Deebinsaas kitaabaa jechuudha. Gaaffii lammataatiin kanan gaafachaa ture cigoo ture. Ani buna hin dhugu garaa kutadheeraa buna kee lammaffaa egaa kakadheeraa jedha. Kana keessatti hima dachaa fi sorgoof sokkoon kamii jedheen kanan gaafachaa ture. Hima dachaa kan ta'u buna kee lammaffaa kan jedhudha jechuudha. Sorgoo yookiin himni ifaasaa immoo buna isa lammaffaa ittiin deebi'u yookiin barakaa hin dhugu jedhudha. Sokkoon isaa immoo yookiin himni dhokataan isaa immoo kan ta'u kanaa achi ittiin deebi'u yookiin lammata ittiin deebi'u yookiin natti hin deebi'u kan jedhu ture jechuudha. Gaaffii sadaffaatiin immoo kan nuti gaafachaa turre jireenya jiraattu kana dhaadannoodhaan ibsii yoo siin jedhan dhaadannoon jireenya kee maal ta'a jedheen kanan gaafachaa ture. Egaa hedduun isaanis dhaadannoo jireenya isaanii egaa nutti himaadha kan isaan jiranii. Dhaadannoon jireenya koo kanaa jedhu deebii garaagaraadha kan isaan nuuf kennaa turanii. Gaaffii xumuraatiin kanan gaafachaa ture Oromiyaa keessatti iddoowwan hawwataa fi seena qabeessa turistoota harkisu keessaa sadii na himaa jedheen kanan gaafachaa ture. Gaaffii kanas egaa namoonni hedduun isaanii warreen argatan jiru warreen yaalan jiru jechuudha. Egaa Oromiyaa keessatti iddoowwan hawwataa hedduudha kan jiru. Egaa anis muraasa isaa isinitti himaa jechuudha. Holqa Soof Umar, Hara Wancii, Gaareewwan Baalee, Masaraa Abbaa Jifaar, Bosona Yaayyoo, Masaraa Kumsaa Morodaa, Harroowwan Bishooftuutii jechuudha. Kabajamtootaaf hordoftoota OGMC miidiyaa. Bashannanni OGMC keenya har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Torban qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.